niru. Sabboontonni Oromoo biyyoota adda addaa irraa gurmaa'anii maqaa maadhee leelloo waboo jedhamuun moggaafachuun yeroo garagaraatti gumaacha waboof godhan kan turan yoo ta'u, ammas maadhee leelloo waboo A jedhamu jala kan jiraatan qarshii 95,458 kan baatii guraandhalaa waboof gumaacha godhan. Maadhee leelloo waboo A amma dura yeroo garagaraatti gumaacha qarshii 100,060,859 waboo dhaqqabsiisuun yoo ta'u, hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO waboo hoogganu galma ga'utti kan qabnu waboo tinnisuun kan duraa caalaa jabeessanii itti fufanii jechuun ejjennoo isaanii ibsatanii jiru. Ilmaan Oromoo waboo tinnisaa jirtan hundaanuu waraanni bilisummaa Oromoo jajjabaadhaa, galanni keessan bilisummaa haa ta'u jedha. Injifannoon uummata Oromoo. Lallabannee qabsaa'onni iyyanne lallabannee qabsaa'onni iyyanne nutirmadda nu jabeessa nutirmadda nu jabeessa isoo yeroon hin dabarreen jedhama nutirmadda nu jabeessa nutirmadda nu jabeessa.